ያው ትማሩበታላችሁ ብዬ በማሰብ ነው እንጂ ድርጊቱ አሳፋሪ ነው ማለት ያኮራል ብዬ አልልም። የሚያሳፍር ነገር ነው። ግን ደግሞ ብዙ ወጣቶች ወይም ደግሞ ብዙ ስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ትማሩበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ በድፍረት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ አለባበሴን እንደምታዩት የምኖረው ስደት ላይ ነው። እንደምታዩኝ ነብሰ ጡር ነኝ። እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ? ምክንያቱም ጥያቄ የሚፈጠር ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ታዲያ ይህን ነገር በድፍረት ልነግራችሁ ወደ እናንተ የመጣሁትኝ ብዙዎቹ ትማሩበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። በመጀመሪያ ስደትን መርጠን ስደት የምንመጣው ራሳችንን ለመቀየር ቤተሰባችንን ለመቀየር ነው። እንደ አማራጭ አስበን ስደት ላይ የምንመጣው። እዚህ ከመጣን በኋላ ግን አንዳንድ ነገሮች እንዳልሆኑ ይሆኑብናል። አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ብዙ ነገር ይፈጠርብናል እና ከነዛ ነገሮች አንዱ የኔ ተግባር ነው ወይም እኔ ያደረኩት ነገር ነው። እሱ ምን መሰላችሁ? የምኖረው ጠለብ ቤት ነበረ። ጠለብ ቤት ስኖር አንድ ልጅ ተዋወቅና የልጄን አባት ማለት ነው እረፍት ሴትዮ ትፈቅድልኝ ነበርና እረፍት በመውጣበት ነው የተዋወቅነው ማለት ነው። ተዋወቅን፣ እናወራ ነበር፣ በጣም እናወራ ነበር። እያልን ተላመድን። ከዛ በኋላ ግን ቀጥታ ያሰብነው ሀሳብ ምን ነበረ? ከቤት ከዛ ወጥቼ አብረን መኖር እንደሚፈልግ ነገረኝ። እኔም ደግሞ ኦኬ ብዬ ተስማማው። እዛ ጋር ትልቅ እኔ ያላሰብኩትና ያላስተዋልኩት ነገር ምን እንደነበረ ታውቃላችሁ? ጥፊ ነበር ያለኝ ከምሰራበት ቤት ማለት ነው። ታዲያ ጥፊ ሲለኝ እኔ ማሰብና ማስተዋል ነበረብኝ። ጠፍቼስ እንዴት የሚለውን ነገር ዛሬ ላይ እንደዚህ እንደመሆን ማሰብ ነበረብኝ። ግን እኔ ያንን ባለማሰብ እሱ ያለኝን ነገር ሰምቼ ቀጥታ ነው የጠፋሁት ማለት ነው። እንደ ጠፋው ተቀበለኝ። የተወሰነ ጊዜ አብረን ኖርን። ያው እኔም ስራ እየሰራው እሱም ስራ እየሰራ ማለት ነው። እየተባለ ይሄ ነገር ተፈጠረ። አትጥፉ፣ አስቡ፣ ቆም ብላችሁ አስቡ። ጠፍቼ እንዴት ነው መሆነው? እሺ አሁን እኔ እንዴት ነው መሆነው? በጣም ነው የሚከብደው። እና እንግዲህ እስቲ ፈጣሪ ካለ ወደ ሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንግዲህ ሀገሬ ገብቼ መስራት እፈልጋለሁ። ፈጣሪ ፍቃዱ ከሆነ ወደ ሀገሬ እገባለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በጣም እንዳልኳችሁ ልትሳደቡ ትችላላችሁ። ቀድመሽ አታስቢም ነበር ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ስድባችሁን ቢመጣ ምንም ቢመጣ ያንን ለመቋቋም ነው ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ወጣቶች ይህንን ነገር ይማሩበታል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። አትጥፉ። ወንድ ልጅ አምናችሁ አትጥፉ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ወንድ ልጅን አምናችሁ አትጥፉ። ሲጀመር መጥፋት ጥሩ ነገር አይደለም። አሁን እየሰራው ነው እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳኝ፣ እየሰራው ነው። ሴትዮዬም ያው እንደዚህ እንደሆንኩኝ አውቃለች። ለጊዜው እያሰራችኝ ነው። ግን ያው መጨረሻዬን ደግሞ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና እንትን አትበሉ፣ በቃ አትጥፉ፣ ሰው አትመኑ። ያላችሁበትም አርከፉደ ጃላተምቶታ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ኬኝ ጅርቱ ፈያ ኬሰኒ አነጋ ኮቲ ገለተ ረቢ በገ ነጋ ፈያ ታታን egaa akkuma daawwattan obboleettii keenya kanarraa waa hedduu barattu jedheetiin ofii kiyyaaf abdadha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee wanti nuti haasofnu waa'ee fakkeenyaaf waa'ee shamarran biyya arabaa irratti ijoolleen haala kanaan miidhamaa jirti, haala kanaan akkana ta'aa jirra, maaliif akkana taanaa kaayyoo qabaadhaa jennee yeroo dubbannu yeroo asirratti finnee too haasofnu waanuma hin argine waan haasofnu namoonni nu se'an jiru jechuudha. Namoonni baay'een garuu qabatamaa waan nurra gahaa jiru, waan ijoollee keenyarra gahaa jiru, waan dogoggoraan raawwachaa jirru yeroo baay'ee kan asirratti finnee dubbannu. Innis maalidha? Namoota warroota haarawaa dhufanii mana madaamii keessatti homaa waa'ee miidhamaa biyya ormaa kana addaan baafatee hin beekneetti sheer gootanii akka wal biraan geessan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa gamanumaan gara
waan xiqqishuu qabadhee dhufee tokkotti isin haa dabarsu akka wallaalummaa kootiitti namni tokko gaafa waa haasa'u beekee too miti jechuudha. Waan argeerraa waa haasa'a. Anis akkan obboleettii kiyya kanarraa hubadhetti obboleettiin kiyya kuni jalqabaa mana koontiraataa yookaan mana xalabaa turte. Egas booda namaan bilbilaan wal bartee miira jaalalaa keessa waliin seenan. Erga miira jaalalaa keessa waliin seenanii booda bahii jedheen. Ishiinis kana sani jettee rakkoon narra gahaa jettee iyyaan kaatee hin baate. Erga baatee booda hoo maaltu mudate? Erga baatee booda hamma xiqqoo waliin osoo jiraachaa jirru anis hojjedhee innis hojjetee osuma wal wajjin jiraachaa jirru wal jiraachisaa jirru mana ijaazaa keessatti jechuudha. Osoo akkasumatti wajjin jiraannu mucaan gaafa garaatti naafu yookaan gaafa ulfaa kiyya beeku nagatee jechaa jirti jechuudha. Nagatee kanaafuu amma mana madaamii keessan jira. Mana madaamisitti deebi'ee mana madaamii haala kanaanan hojjechaa jira. Obboleewwan kiyya mana xalabaa yookaan mana koontiraataa jirtan hin badinaa. Gaafa baddan immoo nama biratti badduu qabdan adda baafadhaa. Eessan deemaa jira? Maaltu na mudataa? Gara fuulduraatitti eenyu biraan deemaa jira? Jennee akka adda baafannuuf obboleettiin keenya kun miira kanaan yookaan haala kanaan nu afoo dhaabbattee hojii ishii nutti argisiisaa. Akkasumas osuma saalfattu obboleewwan kootiif barumsa guddaa naaf ta'a jettee obboleettiin keenya kun gadi baatee barumsa guddaa nuuf qooddeetiin jirti jechuudha. Egaa tariitii namoonni ishii arrabsan baay'een jiraachuu danda'u. Namoonni ishii abaaran baay'eenis jiraachuu danda'u. Dogoggorteerti, ilmi namaa hin dogoggoru. Dogoggora kana immoo hiriyaa ishii yookaan obboleewwan ishii yoo hin barsiisini faayidaa hin qabu jechuudha. Dogongora kana nama biraa barsiiste obboleewwan koo waanan ani arge kana isin hin argin, waanan ani arge kana isin hin mudatin jettee haala kanaan gorsa nuuf qooddeetti. Keenya kun osoo qaanoftuu osoo miirri qaaniitti dhaga'amu haala kanaan gadi baatee kaameraa afootti obboleewwan kiyyaa barumsa narraa argatanii ani balleesseera, dogongoreen jira, maaliif akka hin biyyaa bahes dagadhee tan ture. Tokkoffaa maatii koo jijjiiree of jijjiiruufan kaayyoo koo biyyaa bahe san milkeessuu dhiisee tanan kara biraa deemee immoo naaf hin taane waan ta'eef amma gara biyya kootii galuun barbaada. Madaamiin kootis akkana ta'ee jiru ni beekti. Galuufin haala mijeeffachaa jira. Waaqa naa kadhadhaa akkan galuufis jechaati jirti jechuudha obboleettiin keenya kuni. Maal jechuu barbaade tanaan asirratti obboleewwan keenyaa amma mana xalabaa jirtan hin ba'ina. Barri badee jira. Mana madaamii keessatti cakkanaa hojjedhaa. Madaamiin isin haa darartu. Madaamiin isin haa dhaantu. Hanga barbaaddellee isin haa hojjisiistu. Gadi hin ba'inaa. Yoo baatan immoo eessatti akka baatan adda baafadhaa. Maaliifis akka baatan adda baafadhaa. Tokkoffaa nama jaalalaan isinitti dhiyaate amantanii hin ba'inaa. Micayyoon tun dhiira amantanii hin ba'inaa jechaa jirti. Dhiiruma kamiyyuu yoo ta'e amantanii wajjin jiraachuuf daftanii hin murteessinaa. Maaliif jennaan amma yeroon kun yeroo badeedha jechuudha. Namni si jaalatu tokko dhaqee maatii kee amansiisee maatii kee fi warri isaa wal beekee biyyatti galee gaa'ila seeraa gaa'ila isa rabbi jaalatu san isa san godhattu jechuudha. Isa san wayya. Asitti biyya ormaa kana keessatti gaafa asumattu iyyuu gaa'ila godhadhe maaltu narraa gahaa? Tariitii dhukkubsachuun danda'a. Tariitii waa hedduun narra gahuu danda'a. Tariitii beela'uu danda'a. Biyya koo keessa hin jiru. Haadha koo bira hin jiru. Abbaa koo bira hin jiru. Gaafan abbaa manaa kiyya kanaa wal dhabe gaafa inni na dhiisee deeme eessan dhaqaa jedhaatu laala. Seenaa tokkon isinii qooduu barbaada. Obboleettii tiyya takka jira. Baay'ee natti dhiyaatti. Baay'ee ishiitti dhiyaadhan ture. Obboleettiin kiyya kuni musliima garuu warri ishii kiristaana. Ishii musliima.
obboleettiin kiyya kun jalqaba duraa biyyaa jaalallee qabdi turte. Jaalalleen ishii maallaqa yoo naa hin ergine jedhee ishii dhiise. Erga ishii dhiisee boodas ishiinis nama kaayyoo qabdu, nama cimtuu, nama mari'attu wayiiti. Baay'een jaaladha, baay'een ishii kabaja, baay'ee tokkoon ishii kabaja jechuun sammuu guddaa nama qabudha. Nama waan tokko namaan mari'achuu barbaadudha. Nama gadi jettee waa hedduu namarraa barachuu barbaaddudha jechuudha namni sun. Namni akkanaa immoo eessattuu iyyuu hin argamu. Maali amma mana iddoo itti barattu, iddoo itti waa'ee amantaa ishii barattu Imo keessatti jechuudha. Nama tokkoon ammas wal barti. Inni dhalataa Jimmaati. Egaa wal barteen booda dura inni biyya biraa ture. Suudanii ture. Suudaniidha ammoo Dubaayii dhufe. Erga Dubaayii dhufe booda isheen dhukkubsattee osoo hin dhukkubsatin dura nikaa godhatanii asitti jechuun gadi hin baane. Ishiin mana madaamitteessi, inni immoo ala jira. Warratti nikaa godhatan, warratti ergatanii nikaa godhatan. Gaafa nikaa godhatanii warrarraa xumuratanii jedhan kana ba'ii jedhaan. Ba'iitoo na biratti koottu waliin hojjennaa, waliin guddannaa jedheen. Jalqabaa maallaqa ergi jedheen. Maallaqa kiyya hin erguu jetteen. Maallaqa ergitoo mana iddoo tokkotti ijaarrannee, iddoo tokkotti mana bakka tokkotti ishiinis birrii ishii innis birrii isaa baasee mana ijaartee fi haala sanii wajjin galanii biyyatti godhachuu karoora qaba jechuudha. Ishiin immoo ani maallaqa koo hin ergu amanee gaafan asii galee amma nikaa godhannee, erga nikaa godhanneen booda gaa'ila godhannee, nikaaf gaa'illi garaagarummaa qaba. Nikaa jechuun akka namni biraa isa jalaa hin laalle yookaan ishiinis nama biraa akka hin laalledha nikaan. Gaa'ila godhachuu jechuun immoo sargiin egaa kanuma beekamu jechuudha. Gaa'illii fi qubeellan garaagarummaa guddaa qaba. Ishiin immooyyuu akkas godhuu hin barbaanne. Maallaqa kanas gubattee fiddi. Mana madaamii keessatti boqonnaa qabdu, sarratanyaan ishii qofa, hojjettuun ishii qofa mana san keessa ishiin hin miiccitiin, tokkostii nyaata hojjetti. Waan hedduu guyyaa kana osoo akkana gadi hin taa'in nama ooltudha jechuudha. Akkam godhu ani sitti himaan himaa, nama biraatitti hin himu, obboleewwan kiyya natti dhiyaatanitti hin himu. Ebeluutti bargaraa koo hin himadhu. Garuu immoo ati waan na gorsituuf yeroo baay'ee sitti hin himadhamee akkam godhu naan jette obboleettiin kiyya kun. Obboleettii koo abbaa manaa kee gara fuulduraa ta'uu yoo barbaade, mucaan kun birrii ergitoo mana wajjiniin ijaarrannaa akkasiin jedhu qabeenya kee fuudhu barbaade moo si fuudhu barbaadeen jedheen gaafin dhiyeesseef. Jennaan dhuguma kee jette, namni kun osoo jaalala dhugaa naaf qabaate birrii erginaan hin jedhu. In ergu naan jette. Tole akkuma sitti tole godhin jedheen. In erginis hin jenneeni, ergis hin jenneen. Akkuma sitti tole na baasa yoo jette kara isi baasutti nan baasu, yoo jette immoo kara si hin baasnetti kuti. Tole jetteet narraa deemte. Teesse ji'a akkas teessee dhufte ammas naa bilbilte. Naa bilbiltee barii amma immoo koottu bayinaan jedhaa jira. Akkamiin godhaa gaafan biyya kanatti gadi bahe waa hedduun nama dhibaa. Mucaan garaatti namaafuu jira. Itti isaan walloluun danda'a. Gaafan isaan wallole mootu eenyu birattiin boqadhaa. Eenyu birattiin aarii san qabbaneeffadhaa. Eenyu bira deemitiniin dadhabbii koo baha. Gaafan dadhabe garaatti baatte. Gaafan da'e hoo eenyutu nafaana kufee ka'a. Namni kun nama hin qabu. Obboleessa isaa qofatu isa bira jira. Obboleessi dhiiraa homaa gochuuf hin danda'u. Kun immoo nammiidhuyi moo namiidha? Mee na gorsii. Ba'inaan jettamoo
hin ba'in naan jette obboleettiin kiyya kun. Tole anis maalin jedhaan yoo isinitti fakkaata. Anis immoo obboleettii koo baay'een jaalladhuu fi baay'een ishii kabajuu fi baay'ee barumsa guddaa nama naaf ta'e. Ishiin wallaaltee osoo hin ta'in namni beekumsan qaba jedhee namaan hin mari'anne tokko in kufa jechuudha. Namni immoo beekumsa qaburratti dabalachuuf deemu baay'ee nama cimaa fi nama bultii isaa keessattis ejjennoo guddaa qabudha namni kun. Hin ba'uu jetteen dhaxxeentu hin ba'uu. Gaafan biyya gale atis biyya galtee wal fuuna akkuma nikaa biyyatti godhanne kana biyyumatti gallee wal fuuna ani hin bahu jetteen. Oduma kanaan taa'anuu ishii osuma kanaan taa'anuu ammas inteesse achiin nikaa sirraa hin buusaatii maallaqan ani kaffale naaf deebisi. Argaa nikaa sirraa hin buusaa maallaqan ani sii ergee nikaa sii hidhe san deebisi jedhee. Ammas bar akkana naan jedhee jettee dhuftee natti himte. Achiin ani waan hin jedheen hin qabu akkuma sitti tole godhii hin jedhin ammas. Namni kun erga si jaalatee maaliif nikaa narraa buusisiin jedha. Eega si jaalatee nikaa sirraa buusa maaliif siin jedha. Isheenuu nikaa narraa buusin jennee dhiirri tokko akkamitti erga gadi baatee asitti nafaana hin jiraanne erga wanni ani siin jedhu har'arra teessee hin goone sirraa hiikee nikaa. Kanaafuu maallaqa naa ergitoo maallaqa kiyyaa keetiin nikaa yaa hiikkatu jedha. Mee argaa kana amma kuni jaalalaa miti jechuudha. Jaalala sobaa nikaa sobaatii jechuudha walii galatti. Obboleettiin kiyya kunis maal gooti nikaa isaa ofirraa hiiktee waan hundumaa akka inni jedheen qixa kaffalan. Innis kaffalee ishinis kaffaltee maallaqa san qixatti jechuudha. Kan isaan nikaa ittiin hidhasan qixxee tokko deebisteef jechuudha. Isaa qixxee tokko deebistee fi kaatee haala sanii nikaa kana hiiktee jechuudha. Nikaa kana hiiktee nagaan hojii ishee hojjetachaa jirti. Nikaa kana hiiktee garuu xinnoo gaafa turtu hin dhukkubee biyya galtee biyya ammoo as deebitee baay'ee tokko jechuudha. Asittis immoo ammas lammata deebi'ee dhukkubee fayyite jechuudha. Amma fayyitee nagaan hojjetachaa jirti. Barumsa amantaa ishiititti illee baay'ee cimtuu waan taateef barachaa jirti. Dhugaa hedduu tokko nama barumsa guddaa irraa argachuu danda'anidha jechuudha. Micayyoon kun illee ofii ishiiti gadi qabachuu ishii wallaaltee osoo hin ta'in shamarroota fakkeenya ta'uudha. Shamarrootaaf barumsa ta'uudhaaf jechuudha. Namni badii balleessu tokko kanan biraa akka hin balleessine isa gargaara jechuudha. Badii nama saniitti quba qabu osoo hin taane ishii sun balleessite ani waan badii akkanaa kanarraa of eeguu qaba jenne yeroo baay'ee of eeguu qabnaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya yoo isinitti tole laayikii sheer gochuudhaan akkuma jalqaba isiniin jedhe namoota biroo biraan geessanii waan kana akka dhaggeeffatanii irraa baratan abdii guddaan qaba. Yoon isinitti dheeressee isin nuffisiisee jiraadhes dhiifama. Yeroo baay'ee wantoonni barnoota qabu kun nama nuffisiisa jechuudha. Dhaggeeffachuu nama nuffisiisa sirumattu dhaggeeffachuu nama nuffisiisa ofii koo irratti waan hin beekuuf jechuudha. Waan kolfaa waan taphaa kanneen jaalanna yeroo tokko yeroo keenya ofiif kennine waan barumsa qabu isaa dhaggeeffan akkuma waan kolfaa wantoota sammuu keenya bashannansiisan laaluuf deemnu waan akkanaa kanallee laaluu qabnaa, dhaggeeffachuu qabnaa, barachuu qabnaa. Balleessaa nama tokkootirraa barachuu qabna. Seenaa nama tokkootirraa barachuu qabna. Jireenya nama tokkootirraa barachuu qabna. Isiniin jedha yoon balleesse dhiifama guddaa. Viidiyoon koo har'aa qabadhee dhufe asumarratti goolabaa nagaan turaa horaa bulaa.